Iraan haleellaa misaayilaa Israa'el irratti raawwattee namoonni 154 miidhamuun ibsamee jira. Haleellaa misaayilaa Iraan halkan edaarraa kaastee Israa'el irratti geggeessiteen hangammaa namoonni 154 miidhamanii hospitaala galu ministeerri fayyaa Israa'el beeksise. Haleellaa biyyoonni lachuu walirratti geggeessaa jiraniin gamalachuuyyuu lakkoofsi namoota du'aniif miidhamanii dabalaa jira. Ministeerri fayyaa Iraan akka beeksisetti haleellaa Israa'el geggeessaa jirtuun hangammaa namoonni 224 yoo du'an namoonni 1200 ammoo madaa'aniiru jedhee jira. Gama Israa'elii ammoo haleellaa misaayilaa Iraan geggeessituun hagammaa namoonni 24 du'anii jiru. Waajjirri basaasaa Israa'el Mossad Iraaniin haleelamee jira. Israa'el haleellaa Mossad irratti raawwate jedhamee fi deebiin kennine. Horkaan mootummaa jira taanaan miidiyaaleen Israa'el keessa jiran iddoowwan irratti qiyyaafatame hin gabaafaman jechuudha. Hanga oduun kun qindaa'ettis Iraan haleellaa misaayilaa geggeessu hordofee Israa'el lammiileen bakka da'annoo akka turan ajajjee jirti. Humni waraanaa Israa'el haleellaa misaayilaa Iraan qolachaa akka jiru beeksisee jira. Gama biraan ammoo Iraan bakkeewwan garaagaraa keessatti sagaleen dho'iinsaa dhaga'amaa jira. Miidiyaan Iraan Maayir Niwus Eejensii ammoo baha Iraanii fi magaalaa Isfaan keessatti sagaleen dhukaasaa dhaga'amaa jiraachuu gabaase. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp waan dubbatan dabalataan reefuu dhaga'amee jira. Tiraamp haasaa kana kan taasisan Air Force One irratti yeroo gaazexeessitootatti dubbatan turan. Tiraamp dhukaasa dhaabuu akka hin barbaanne dubbatanii jiru. Waan dhukaasa dhaabuutiin wal ta'ee biraa ilaalaa jirra jechuudhaanis ibsan. Dhukaasa dhaabuu caalaa maaltu ta'uu danda'a jedhamuun wayita gaafatamanitti dhugaadhumatti akka dhaabbatu dhukaasa dhaabuu miti xumuraadha. Tiraamp kan hojjetaa jiran dhukaasa dhaabuu caalaa yoo jedhan maal jechuu isaaniitii kan jedhu gaaffii gaazexeessitootaa ture. Xiyyaara Air Force One jedhamuun erga Kanaadaadhaa ba'anii deebi'anii gaazexeessitootatti dubbatanii jiru. Kora G7 adda kutanii kan gara White House deebi'anii fi marii dhukaasa dhaabuu Iraanii fi Israa'el gidduutti tolchuuf akka hin taane cimsanii dubbatan Doonaald Tiraamp kan hojjetaa jiran kanaa ol ta'uu ibsu. Bu'aa dhukaasa dhaabuu caalu akka barbaadanis dubbatan. Kana jechuun maal akka ta'e wayita gaafataman ammas sirriitti hin ibsine. Xumura isa dhugaa kan Iraan guutummaatti harka kennuuf keessatti haammatus jedhan. Tiraamp Iraan guutummaatti sagantaa niwukilaaraa ishee akka dhaabdu itti cachanii dhiibbaa uumaa jiru. Ministeerri dhimma alaa Israa'el Geediyoon Saar Iraan keessatti mootummaa jijjiiruun kaayyoo tarkaanfii waraanaa Israa'el Defense Force miti jedhe. Bu'aa isaa ta'uu mala garuu kaayyoo miti jedhee jira. Hunda dura sagantaa niwukilaaraa Iraan akka malee miidhuu kana ammallee hin xumurre. Kaayyoon Israa'el inni lammaffaan ammoo sagantaa misaayilaa baalestikii mootummaa Iraan haalaan miidhuu fi dhumarratti karoora mootummaa Israa'el dhabamsiisuuf qophaa'ee haalaan miidhuu akka ta'e dubbatee jira. Gabaasni kan BBC fi Aljeeziraati. Konkolaachistoonni daandii lafoorra konkolaataa oofuun bu'uuraalee misoomaa daandii irratti miidhaa geessanii fi dambii cabsanii argaman birrii 300 adabaman. Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti konkolaachistoonni daandii lafoorra konkolaataa oofuun bu'uuraalee misoomaa daandii irratti miidhaa geessanii fi dambii cabsanii argaman birrii 300 adabamuu isaanii abbaan taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinneedhaa beeksisee jira. Hoogganaan abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Shaalaqaa Zarihuun Tafarraa AMN Digital Media akka himanitti konkolaachistoonni kunneen waxabajjii 9/2017 kutaa magaalaa Qirqos aanaa 3 naannoo Walloo Safar jedhamutti bu'uuraalee misoomaa koriidarii ijaarame daandii lafoorra konkolaataa oofuudhaan dambii darbanii argamu himanii jiru. Konkolaachistoonni kunneen daandii lafoorra konkolaataa oofuun gochaa hin malle raawwatanii yoo miliqanis eeruu hawaasaa fi hordoffii poolisoota tiraafikaan to'atamanii adabamuu himan. Konkolaachistoonni sadan tokkoon isaanii gocha raawwatanii fi birrii 100 walumatti birrii 300 adabamuu himamee jira. Jiraattonni magaalaa Finfinnee namoota gochoota wal fakkaatu raawwachuun bu'uuraalee misoomaa koriidarii irratti miidhaa hordofsiisan qaamolee seeraatti dabarsanii kennuu fi eeruu kennuu akka qaban hoogganaan abbaa taayitaa kabachiisa dambii bulchiinsa magaalaa Finfinnee Shaalaqaa Zarihuun Tafarraa AMN Digital Mediaatti ibsanii jiru. Taphataa urjii lammii Poorchugaal Kiristiyaanoo Roonaaldoo waraana Israa'elii fi Iraan gidduutti hammaachaa dhufe ilaalchisee pirezidaantii USA Doonaald Tiraampiif ergaa dabarsee jira. Baalandorii yeroo 5 kan injifate Kiristiyaanoo Roonaaldoo muddamni biyyoota lamaan gidduu jiru akka furamu nageenya addunyaaf ergaa jedhu pirezidaantii Tiraampiif erguunsaa himamee jira. Pirezidaantii Doonaald Tiraamp gama isaaniitiin ergaan hin eegamne taphni nageenyaaf jedhu Kiristiyaanoo Roonaaldoo irraa isaan qaqqabuu himanii jiru. Uffata ispoortii garee biyyaalessaa Poorchugaal irratti Roonaaldoo kan mallatteesse pirezidaantii mana marii Awurooppaa Antooniyoo Koostaatti kennanii jiru. Bakka bu'aan paartii Rippaabilikaan ammoo kan Roonaaldoon irratti mallatteesse kana kan harkaa fuudhan yoo ta'u, bakka bu'aan kun yeroo ammaa walgahii G7tiif Kanaadaa jiraachuun gabaafamee jira.